na gaafii bareeda na gaafate na gabaabadhu. Yeroo dura sii dubbadhu kiiloo ilma namaa kana tokkoo miti siin jedhee sii kaa'e. Dhagaartaami lammeessa ani gocha namtichaan sheekaan dalage san ta'uu osoo hin taane kan dubbadhe jecha rabbiiti. Kan ittiin obboleessa kiyya yoo inni dogongora irraa dhoogullee خير ما جرني ارجع قرآن كيستي كنتم خير أمة أخرجت للناس تعمرون بالمعروف وينهون عن المنكر يوبر يسكي جوان دكونكورا كيس جروتاته كقرأ إيه هاتو كان قرأينه هاتو نكي ونكو دكونكورا ارجع نبرة جستيجيسو فكين ينام تكاساني وفي كتابة بيكا وفي قرأ إيرا نفسيان إسا شيطانا وجيني ارجع إسا سموهاتي وانبرا ساتي ديم تساتي ونن يسقطوا دنت أنجرو ونن ندلق حراما ميه ونن دبتارو حلالامي خيري رامي وجهتو قرآن ربي في حديث رسولنا دبتارامي إيه وان إني وجهتو سني في سلالو وسونتاني وان إني دبتو جهت ربي في جهت رسولنا سنرافرك وجي ساتي في إسامي تكالال أن قاسم أكا قاسم يتست نما فكيسا نما وجي غارين دلن نتوكو يو أنتهي أنا لالو وسونتاني قرآن ربي في حديث رسولنا كان جاء إيه إسا كان نمتشاتو دبي سيدا بلا خطبة قولي جمع صلاة شيكا إيقا بهيتي دقرا هاتي شيكا جداني ترغني ريف دعوة نقوتا ريف خطبة نقوتا أما ما حتى جنات قوشا كي أسنت نمني جتربي نهميني قوشا نمتشساني تيفي وجي نمتشساني وسونتاني جت نمتشساني مالك وفلالتاني جدو دي أفتشان لي واني جرتو أبولما إسلاما يو كبان نولي أبولما إسلاما قبنا تحديثاتي وتكتابا يو برافو داتي أرقا جرّا باقي قبطاني بسم الله الرحمن الرحيم جلاني جمراني كأنيتي ليلا نقر نعمتو إياه نكونو إنا كان لي دمو أشيدي باني كأكسيتي ربي ما جلبيت علما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله جل واني سنجت تمالي واني سوجت تمالي وافكت وجين كيسانين نبرت جلي ربي دبتين سانكي فيها كفل ربي أنا مبوتان الراد بتاجرو bakka muuziqaa san dhaquun bakka warra muuziqaa san wajjin jechuun sun gaariidha isa jette sani wal jabeessuu taati nama san jabeessuu taati ayhoon miidha malee muujii maaster hojjetellee waan maaster godhellee achi dhaqee hin argine tarii birrii sana nyaachuun haama moo halaala nama moo dilistii ta'itanii kafaltiin guddaan akka qalamee tan dorgomu akkam mi'a akka keessanitti maal jettu maallaqa sana nyaachuu haama moo halaala jettu yoo hojiin haraama ta'e wanni isaan dhufullee haraam yoo hojiin sun haraama ta'e wanni isaan dhufullee haraam si galaarame dubbiin kin fakkeenya gaafii takka deebii takka si deebisa dubartii zummutii daladdu takka zummutii daladdee maallaqa isiisan irraa fuutee nyaachuun halaala moo haraama jettee yaadda akka yaada keessiisitti fakkeenyaaf amma isinii gastii namni tokko arrafamaa jirtu yookiin haraama kan manni namni tokko haati nama arrafamu yaa ta'u utuu dhattanii teessanuu gastii sana keessa turtan leencituu isinii bu'aa malee leenca sana maallaqa sana baaftanii nyaachuun haraama moo halaala? Barakallahu fiik. Tokkofa yoo waan wayiin iyyadhee dhaqe waa namaan dhaqa nama. Bakka wayii yoo dhaqxu waa nama waa sadii qabattee dhaqa. Saa wala laa. Bakka kana yoo dhaqee fiitiin jiru. Anis gaaffii tokkoon qaba. Afaan Arabaatiin sirbi halaala moo haraama? Oo habiibi. Afaan Arabaatiin. Siifan fixa barakallahu fiikum. Barakallahu fiikum. Jidduu gaafii maastarii deebisa. Gaafii maastarii keessatti ani niyyaa takkan qabadhee dhaqa. Niyyaan lama qabadhee dhaqa. Takki ilma namaa kana biratti bareedu galii ilma namaa kanarraa argachuu namticha nama arrabsaaru san qarqaaru kanaaf dhaqa. Haraama. Leencaa miti osoo waan barbaadan ganna dhiisanii haraama sun. Jidduu hawaasa kanaa akka waliin dhabne sun hiiguudha. Hin araarsaa. Gurbaa nama arrabsaaru kana hin dhoggaa. Haala gaarii buusa hoo jedhe osuma gurbaan nama arrabsaaru sanuu yoo narratti darbatame. Ani wanni an dhaqeef wanneen tiyya nama sana araarsu waan ta'eef itti nan gaafatu rabbi. Jidduu sanii nagaa buusu waan ta'eef. Siigala haraame dubbiin kiyya. Jidduu sanitti nagaa buusuudha. Sun achi takka. Sirbi afaan halaalaati afaan arabaatiin halaala moo haraamaa? Isa jedhu keessatti lugaa maraa rabbitu uume.
ولا عربية ولا عجمية هندما ربي تؤمن لغان هندا ربي تبيك عربان سربي عجبان سربي حرام هو تاي حرام مي حرام اسني كلامي تبينكي حرام هو تاي حرام ني حرام ما جاء الرسول ربي صلى الله عليه وسلم تكون كيسن بين العجب والعرب لا فرق ما في إلا بالتقوى جاء جدو عرباتي في جدو أديتي في جدو قراجة والدبرين سينجرو جلد صدا ربي ملي وني المين ما شرع وني المين ما لعلمون لانجوجي وسونتاني بيفا وسونتاني صدا ربي قفا لعلم صدا ربي قفا ربي برتل قطع صدا ربي قفا نممان ملي إسامة جرى مكانامك Anammoo isii kana dhiifamoo jennee amma fakkeenyaa biyyi tokko biyyatti keessa jiraattu tokko diinaanis haa ta'u biyya biraatiin kaatee weeraramtee dirqama biyya kan kee kana baraaruudhaaf zammatuun dirqama sitti ta'a jedhama. Gaafa zammattu biyya kan kee kan xalaata irraaf ittisuudhaaf bifa adda addaatiin ittifama. Yeroo kaan lolu kaanni sirbaa kaan warra lolu kana onneetti horaa walaloodhaan isaa ta'u yeedaloodhaan isaa ta'u kun bara rasuula sallallahu alaihi wasallam waan godhamaa turedha. Shiirii wanti jedhamu jira. Dhimma biyyaa tokko biyyi kan koo kana jedhanii intinaa qaban biyya ofii faarsuun biyya ofiitiif duuluun immoo haraama moo halaala? Isa kana saddanuu baasaa ammas dabalataan ustaaz dabalataan gaafii hojjedha baasaa gabaasa maastaree ustaaz gaafii dhuma isaa irratti gaafii isaa giseenuu kan jabeessu fakkeenya fudhachuudhaa fi barriin gaddaa waggaatanii kurnannoo yookiin 8 duratti bara qabsoo jechuudha biyyi kan keenya haala isiin itti hacuucamaa turte hin beeknaa bira darbee islaaminaan haala kamiin hacuucamaa turte hin beeknaa bira darbee ulamaa'iin akkamitti hidhamaa hinqamaa assaqaayyaamaa akka turan hin beeknaa sana keessatti wayyaanee cabsuu keessatti gaheen artiin jechuudha artiin taphate yookiin artistiin taphate agana jennee ibsuu hin dandeenyu kana jechuun akka inni namoota kanallee bilisa baase natti dhaga'ama jechuudha tokkunis kallattii kamiin ilaala warreen kuni bilisa baasuudhaaf nuuma warra hidhaa keessa jiru abbootii amantaa keenya warra hidhaa keessa jiru kanarraa dukkana cimaa cabsaniiru jechuudha artiin gara kana akkamitti ilaala amma asirratti gaafii marallee si deebisuu baatu hamma tokko si deebisee wanna jedha awwalani man qutila duuna maalihi fa huwa shahiid biyya kan ta'e irratti yoo duute akka shaahidi biyyatti kan ta'e haadha keessa biyya kan keetiif loluun dirqama diina biyya kan kee cabsuuf deemu ofirraa deebisuun dirqama achinnaa qaban bakka yeroo lolaaf waraanni deemu san sirbamu jedhamtee dubbatte zamana rasuula rabbii keessa salaatullaahi wa salaamu rabbii alayhi shiiriidhaan geggeeffame jedhe geggeeffame lola santu lola kam kabiyyaa qofamoo kadiiniyyaa shiirii santu shiirii tan miina baa ya'uu muhammada ala jihaadi maa baqiina abadaa nu nabi muhammadiin wa'adaa gallee jirraa jihaada irraa hin deebinu isa jedhu shiiriin sun akkaataan akkana dubbachaa ture hin deebinu maa baqiina abadaa haga bakka itti geennu haga dhumnutti jechaadha shiiriin suni nuti muhammadiin aadii seennee jirra illa dhageeffadhu miina baa ya'uu muhammada ala jihaadi maa baqiina abadaa shiiriin tunis shiirii tana inni jedhu suni nuti waadaa seennee jirra diinii islaamaa kana keessatti yookiin amantaa islaamaa kana irratti dhumuu irratti isa jedhu malee ሲገላሜ አገሬ ላንቺ ሞታለው የኔ ቆንጆ ነይ ልኝ በዚህ ውጪ በዚህ ውጣ በዚህ ግባ ግደልና እንፍለጥ ዮት አማነሽቲ ወልቀበቱታት ዮት አማንታሰኒ ወልቀበቱታት ኢስ ኦኬ ቢየራት ዱኒ ሙዚቃ ቆፋኒ ሚቲ ኢንዱ ሙዚቃ ሰምባሳ ዶኤ ሁወ ቢልጀና ማቢቢኪ ሙዚቃ ሰምባሳ ካትለቅ ላ ወል ሐዲስ ሲገሌ ላ ወል ሐዲስ ረቢን ቁርአን ፊት እንድበቲ حرام ተውነ ፈካዬ ወሊ ገሌ ዋን ቶኮ finne bakka shari'aa walin ginne walitti finne shari'aa nabi muhammad keessattuu akkana jenneeti itti maxxansuun qabnu shari'aan nabi muhammad bootaan shiiriin itti baatee fi bootaan itti lolame bootaan waa itti jedhame adda gaafa tokko namticha tokko isaa taa'ee shiirii baasu rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam itti dhufan rahimakallahu jennaani umar ta'e abubakar ta'e
يا رسول الله ما دعاء كان اللي في ريت التي وهذه رسول يعني الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة ما لي في أكنت رسول ربي نبيك رحمة الله عليه وني يعني شيرين إساس مالي شريعة والكتاب تموت شريعة والإندم شريعة والإندم مش كان جرى كأنك شريعة واليوت وديم يوتا إيش أوكي الإسلام ما والكبت يوتا إيش أوكي أنا كإسلام جرى في الدليل دليل فتاوى أنا وبرا وجينا وبرا كيس أنا سيسنا يا معزي أبو معزي ميكا كان نجاوب جزاك الله خيرا أستاذ وريك فيها مقام أما إلا وريك فيها لا كأنها ما مقام الكاين من كلا ثاني نمني وما نما ندور جرتني واسن الرابر واسن الرا حتى قرتي واسن الرابر أني تاري بروغ نمني وانو غابة تقول ديفسو دندنيا كنافس ينغابنا أما بوليس كينيا بكمن الترمات يتشاجر تكون اللي وما بياتي نوسو واسن وانجر الراي قرتي تني أما أنا نرجعني إنتي نسيت سمعت نرجعني إنت كيف فاتي مالي نرجعني سيرون لكن إذا ما تبقى كنك هيا تو ولا ما قالت سلاي غافي الدلين كمنا اسن اللي نغر انت فانا مدي بو تاسفتي يا ملي غافي تكوفن سين غافا دي نان غافي يبولا بسمت كلام كي ينجرتيني أوكي تنجر دمتي وانت كم يوا ويتي وانت سببته جتنا مفكينيا ويتي وانت سببته وانت سنغرتي انت او جتنا فكينيا sirba tokko baasuudhaaf waan saniif sababa taate teetiillee baasuu baatte yoo bira dhaabbattelleen hin ta'u jechaa jirti. Fakkeenya namni tokko kaasetti tokko haa baasu kaasetti sirbaa tokko meeshaatu jira meeshaan ittiin qindaa'u kun jechuudha. Meeshaan kun kan gartee amma isin jechaa jirtan kanallee isumatu baasa. Kama gartee keenya kanallee isuma baasa kama inta jettan kun meeshaan kun immoo meeshaan kun garaan deeggara malachuu Usmaan deeggara. Kunoo akkamitti ilaallama? Uma tokko dalagama. Ani silaa amma Gattume bontume kunillee Usmaan deeggarama. bifattinaa godhi mee bifattinaa godhi Inni kunoo akkamitti ilaallama mee Ustaaz? bifattinaan goone bar meeshaan kun kanumaan geeddarama naa keessa malee bifattinaan goone. Ila na dhaggeeffadha. Humna beektinaa godhi. Nama fakkeenya. Ila namni tokko fakkeenya Taaliyaan sirba baaste sirbi isin baafte kun of keessaa kulullee qaba yookaan gitarii of keessaa qaba. Meeshaan isin ittiin baafte kun mana dhuunfaatu ta'uu kan gartee nama biraatu ta'uu dhaqxee ittiin baaftee waraabame meeshaan kun waraabbiidha. Ammallee namni tokko kaasetti namni kaasetti tokko baasu dhaqeetumaan baasa kama amantaa islaamaa irraa haa jennu amma fakkeenya raayyaa yoo ta'u nama biraatu haa ta'u namoota amma gartee nuti jajjaarannu kun kanaan deeggaramee baafama meeshama saniin baafama ululleen yookaan utaallee godhamullee baatu asi jalasii sararee irraa si deebi'a. Manzuumaan kiraara of jalaa qaba. Manzuumaan meeshaa muuziqaa kiraaraa fi dibbee of jalaa qabu haraam. Abbaan fedhe naa jaalatu abbaan fedhe naa jibbu. Akka jedhatu. Maa kun harkuma qabatanii ittiin baasaa jiranii waan gurra kutanuu achirrumaa ba'anii sagalee wantoonni xiqqoo waan qulqulleessutti dabalanii. Dhaggeeffadhu fa'a. Raayyaa abbaa macca kileeloo tolchuudhaaf. Ila dhaggeeffadhu. Kileeloo tolcha jedhee lubbuu hawadha jedhee kiraaraa fi ulullee jala oofee haraam. Abbaan fedhe haa jaalatu qaasimiin abbaan fedhe haa jibbu. Kanaan dubbata. Raayyaa abbaa maccaa kaasetti 39 40 baasa. Isa keessa kiraarri tokko hin jiru. Masiiqoon tokko hin jiru. Ululleen tokko hin jiru. Yaamiin summaan isaa dhaggeeffadha. Namni jaartii namni sheeka argatee waa milkaa dhalaa. Ya Rabbi sheeka osoo gaafitti kanaan deebisanii. Dhalaan sheeka argattee jedhee tokko barana muuziqaa onnaa baasee nashii dadhee baasee si deebise. Dhagayi waan tokko nashiidaa inni jedhamu yookiin manzuumaa inni jedhamu isa kam yoo jenne kafimmaa rasuula rabbiitii fi salaatullaahi wa salaamu rabbii alayhi qur'aana wal qabatu qofa kun baaxedha. Jala sararee si hima. Nafsiyyaa ofiitiif habiibitiya nafsiyyaa ofiitiif buddeena barbaaduudhaaf asiin buusee jaalalti tantee onneen asii intee urga jaalaltee isheetota argattee akkasii yoo taate
لا والله حرام والله نجيفت وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا يو إرجما ربي أكتب تنتي فني كلاتن تنتي اللي ما لي على الكارين إني وفتك أبي سبوك ما كيس إني جرسوني حرام باباكي حرام نجيفت موسيقى كوبي رايتي قولاني Negara dhaggeeffannee foo ayyee dhaggeeffannee nuti halaal oseenii dhaggeeffannee nuti gaafata. muuziqaa koppiraayitii godhanii asiin nutti dhufaniiti batalayyi manzuumaan baay'een afaan amaaraatiin bahe Efreem Taamiruutii fi Taamiraat Dastaa irraa koppiraayitii ta'ee dhufe dhageeffadha. Sirriitti isa keessaa fudhatta. Koppiraayitii as fidanii kakariyaa Islaamaati jedhanii nutti as baasan haraamaan fudhan. Kaasetti raayyaa abbaa macaa hadiisatu keessa jira, qur'aanatu keessa jira, salawaatatu keessa bu'a, maqaa rabbittu keessatti dhahama. Kanaafuu mansuuma ka jedhamu ka shar'ee islaamaatiin wal qabatu isa akkasiisanii jazakallahu khairan salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh maastar keenya maashaallah walii gallee Akkasi jala uduba kaameraa kee uduba zoorti mee saabaa suuraan sirri bal'ate. nagaan tura anan deema Gara mataatiin halaalla kam goonaree garaan gayanna. amma ka jedhu uffanni maastar uffate kun hiikni isaa maali? Uffata mootiiti ka ilma mootiiti. Shaa'ira oromummaa isaa shaa'ira naannoo isaa kan wal qabu yoo taate wanni sun uffanni inni uffate sun haraama keessa hin seesifne yoo taate haa beeksifatu. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wanni isa dhoggu jiru. Ni galaami. Waa baay'ee fidanii fi mee sagantaa yeroo dheeraatiin irratti deema. Qaata namni wayina bilbilaa sagantaa loongi taayimii qabadhee irratti deema waan kana inshallah qaqqabee irraa isin dubbadha gaafa tokko inshallah warra biraa taate waa hedduu dhaggeeffadha waa hedduu waan dawlaan faranjii kunii fi dawlaan biyya arabaatii fi dawlaan biyyoota garaagaraa kan qabeenyaa fi beekumsaan illee xiqqoo nu ol jiran nurra fe'aniiran tokkotu jira kana gatteennee inshallah warra biraa taate waan irraa wal dhooguu qabnurraa batikikkiri wal dhoogina fi lafiitii wal afooteennee waan itti jabeessinee irratti wal jabeessuu qabnu tokko irratti wal jabeessine. Kana inshallah warra biraa taate sagantaa bal'aa qabadhee sa'aatiin dalagaallee natti gahee duubaan namatti illee natti bilbilaa jira. Sagantaa bal'aa qabadhee dhageeffadha. Lugaa keessatti, uffannaa keessatti, nyaataa dhugaatii keessatti, adeemsa keenya keessatti wanni hedduun nu harkaa fashalaa'ee jira. Oromummaa tana eessaan jabeessina, Oromummaa tana eessaan jabeessuu qabna, eessaan paawurii Oromoo kana addunyaatti beeksisuu qabna irratti nuti dargaggeeyyiin teennee wal mari'annee mina sheekii washuuki. Abbaan nu dhooggee daliilaa fi hadiisaan nu dhufee kanaaf isin dhooggee nuunaa jedhu. Waan nu dhooggee nu tasaa fidu. Itti fidannaa gatteenee. Ustaazinii fi dhiifama afaan keessan gammaan qabee ustaaziin boonaan isaaqoon hundumti kan keenya artistii sofaanii galgala sa'aatii sadiitti waan kanaan wal qabatee gaafa hundanii eega gaafachuu barbaadu nullee hedduun ni jijjiiru waan baay'ee walirraa yaada wal jijjiira sa'aatii sadiitti sagantaa kana haala barfannu hundumti kan keenyaa ni gabaabsuu kan deema waan ta'eef. Sa'aatii sadii osoo hin taane anadha halkan kana hojii seenaa. Boru sa'a kana irratti inshallah yoo rabbi irraa taate firiidhaan mana jira. Isi yoo dhufuu baattanii sheekotii ni jiru waan deebiin. No. Ila wanni ani irra jechuu barbaadu tokko osoo kutaa itti dhalanne osoo hin taane akka Oromootitti Oromummaan tun akkamitti nu harkatti laamshaayaa jirti. Oromummaa tan akka isiin laamshanne akkamitti mari'annaa isinis argamaati inshallah. Waa hedduun laamsessaa jirra waa hedduun gochaan laamsessinee jechaan laamsessinee waa hedduun haqiiqatan waan kanarra jabaachuu barbaachisa inshallah. Assalaamu alaikum. Boona akka fooyyaa. Master maalidha? Booda Naga keessa naawudha wanti kun biraa jiraatu. Haa? Boona. Wayye. Sa'a sadiin booda nama dandaaf irraa irratti mari'annaa shi. Ayye habibi kee rakkoon qabu inshallah. Haala galgala. Eshi. Gamanumaan kana fi bro, የኔ ውድ Warra mandaraa baarra basalatanii ba warri kun bar. Ayin tokko ati abaaboo kennaa jira. Laayif goolii gadhe hiyyeessa garaa qullaa hiyyeessa surree duraan qabne. Laayif goolii gadhe.
surree duraan qabdu iyyummaa bira darbite ansaar live goli gadda yoo dhuguma waa qabdu taate hiyyeessa garaa qullaa shaklak waan nyaattee bultuun qabdu surree duraan qabdu abaabool darbatti keessaa baasii surree hedduu keetti bitan ansaar የሚባል ሰውዬ ኤአይን ታፕ ስክሪን ጋይስ undi keessanu ታፕ ስክሪን ጋይስ ታፕ ስክሪን raggataa inni irraa kan bareeda jiru. Hello. Dokter, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan dalil tidak boleh